Akkam hordoftoota Marsiboon kun Marsiboon Teekidha. Har'a immoo viidiyoo biraa tokkoon isiniif dhufeera. Gara viidiyoo kanaatti osoo hin darbiin YouTube kana subscribe, like, share gochuun hin irraanfatina. Viidiyoo narra isiniif qabadee dhufe maalidha? Akkamittiin loogoo hojjennaa isa jedhudha. Gara sanaatti dabarra. Loogoo hojjechuuf Google keessa galtu bilbilaa isin ta'a. Isin Google Chrome browserii barbaadan fayyadamuu dandeessu. Garuu erga fayyadamtanii booda desktop mode ishee gochuu hin dagatina. Erga Google keessan galtanii booda www.canva.com canva.com ettanii search gootu. Ergasii isa jalqabarra dhufu click gootu jechuudha. Ergasii gad buutanii logo isheettuu barbaaddu kunoo naannoo kanarra logo isheettuu barbaaddu. Ergasii al tokko click gootu. Ergasii kunoo akkasitti isinii banamaa. Erga akkasitti isinii dhufee booda isin loogoo barbaaddan filattu. Kunoo jalqabarra kan jiru kan isitti bareede filattanii hojjettu jechuudha. Amma fakkeenyaaf tokko kan na tolee naani. Fakkeenyaaf kanuma filannu. Ergasii maal gootu barreeffama isaa jirtu jechuudha. Al tokko double click gootu click gootanii barreeffama wanta barbaadde irratti barreeffattu kan isiniif tolu jechuudha. Kan isiniif tolu isiniin kan maqaa keessanii jechuudha. Amma fakkeenyaaf an Marsiboon Teek jedha. Marsiboon Teek. Sa'aatiin isaa waan guddateef ishee kana qabeen xiqqeessaa. Gasii achi buutnaan qoshee. Kunoo barreeffameera. Yoo immoo barreeffama foontii barreeffama kanaa jijjiiruu barbaaddan erga hunda isaa select gootanii booda iddoo kana dhuftu lafa foontii. Ergasii foontii barbaaddan filattu. Foontii jijjiiruuf jechuudha. Now bold isa jedhuudhaan godhadha. Now bold. Teera kunoo yoo immoo kalarii jijjiiruu barbaaddanii ammas select gootanii. Ergasii isheettu text color isheettu al tokko tuttu. Ergasii kalarii barbaaddanitti jijjiirattu. Kanatti jijjiiradheera. Kanammoo gara walakkaatti bunna. Yoo immoo barreeffama dabalataa barbaaddan jalattis barreessuu dandeessu waan barbaaddanii jechuudha. Inni dhummaffaan immoo maanni download gootu share isheettu tuttanii. Ergasii download isheettu iddoo kanatti ishee al tokko click gootu. Ergasii download isheemattu gootu jechuudha. Isin kallattiimaan download isheettu al tokko click gootu. Ergasii download a free watermarked drive isheettu al tokko click gootu. Downloadii ta'u amma downloadii kunoo ta'eera. Kunoo akkuma argitan download ta'eera jechuudha.
Kana malee Canvaan kun waan baay'ee of keessaa qaba, waan baay'ee thumbnail fa'aa akkaataa ittiin hojjennu waan baay'ee jira, intro fa'aa jira. Yeroo biraa sitti agarsiisa. Har'aaf kanuma subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa.